jaarmaya guutuutti fudhachuu erga didanii waggaa tokko ga'anii jiru. Caasaa biyya keessaa nu gabaaftan malee nu kennitan malee jedhanii jaarmaya keessatti badii adda addaa raawwachaa turani. Karaa biraatiin immoo jaarmaya ODF jedhamu ka obbo Leencoo Lataatiin hoogganamu ka biyyatti galuudhaaf saganteeffatee miidiyaa adda addaati irratti ibsa isaa karoora isaa lafa kaayatetti dabalamuu qabna. Kaayoon keenya wal fakkaata. Isaan kana waliin tokkoomuu qabna jedhanii maqaa hayya dureetiin xalayaa facaasaa turani. Hayya dureen dhaabaa quban qabne. Walga'iilee adda addaa ka jaarmenni hin beekne walga'ii seeraan alaa waamaa turani. Kanarratti hundaa'ee jaarmaa ittisuudhaaf namoota badii kanarratti bobba'an kana dhaaba irraa gaafatama jaarmaa keessatti qaban irraa uggure. Uggurtaa kanarraa ka'anii labsa kana baasanii sagalee labsa kana ittiin baasanis hin qabani.